السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركبوني كبجمتوتا في هردوفتوتا كينا أكم جرتن بقى جراتن بقى سنجرتن هند نجيني سنيها باية تسنينا كبجمتوتا كينا رمالي نفتي جون كيسن أولمو وني نفيف لغاد بجرا في واندرا كانوا درا سنين جتشاتوري channel كيرات اللي سنين قد يصير توري كانوا درا وان رجعتوري اللي سنين هندوني بيتاني akkasuma ammoo viidiyoo kana har'a isarra isin gadhiisu deema chaanala Mustafaa irra isin gadhiisu deema jechuudha. Chaanala Mustafaa guusin jedhu isaanii akkas na godhaa turan waa meeqa narra raawwataa turan san alhamdulillah har'a harkaa fudheetiin jira jechuudha bilbila harkaa fudheetiin jira jechuudha. Maaliif harkaa fudhattee yoo kajeetan taate immoo dhugaa dubbachuudhaaf anuu hin dubbanne rakkoo miidhaa meeqa narra geessisaa isaan turan jechuudha. Waa meeqa narra geessisaa nama nabbitanii silaa namni bar nama tokkollee sibbitee yookaan nama lamallee sibbitee osoo akkas si tumsiisee wannaa jedhee waan fakkaatu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Isaan ammoo nama tokko yookaan lama osoo hin taane nama 7-8 nabbitanii jechuudha kophaa kiyya. Nama 7-8 nabbitanii jechuudha kophaa kiyya. Nama 7-8 saniin dhugaa dubbachuudha qaamni kee kun osoo amma ofirraa baasee kan isin gorsiisu taate baay'ee miidhaa guddaa tokko narra geessanii turan jechuudha. Baay'ee tokko miidhanii turani. Amma ka Sayyidoo harkaan gahadhee amma ka eenyu tafaa yoo jettanii ka Mustafaa tafa jechuudha. Ka Mustafaa harkaan baafadhee ka eenyu tafaa yoo jettanii ka Sayyidoo tafa jechuudha. Ka Sayyidoo illee bakka inni jiru barbaadu jira jechuudha nama jala kaa'ee. Dhugaa dubbachuudha yoo waa inni qabu guutuu harkaa fuudhee guutuu isaa irratti hojjechiisiin awwaata kan beeku. Kan akkuma isinii jedhan jechuudha. Kan Mustafaa irraa fuudhee ofii kiyyaa irraa fuudhee irratti waan barbaade gadhiisaa isin jedhee ture miree. Inumaayyuu barbaachisaa ta'e viidiyoo safuu cabse waan babbada irra gadhiisu deemaa jiru. Yaani viidiyoo qullaa dubartii qullaa viidiyoo hin tattaane waan babbadaa irra gadhiisuuf deema. Maaliif na aarsan baay'ee tokko. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko na aarsan jechuudha. Nama kana yoo xiqqaate isaan kana yoo xiqqaate waggaa meeqa yoo xiqqaate waggaa 14-15 saniin dura warroota wal beekuu jechuudha nuti. Keessattuu Sa'id nama yeroo hanga Itoophiyaa biyyarraa baanirraa jechuudha. Waa meeqa hojii dabarsinee waan baay'ee hojii dabarsinee akkasitti hojii turre yoo amma deebi'ee waan akkanaa kana waan hin taane waan akkanaa kanniin kan narra yaadu mee dhugaa dubbachuudhaaf wanni isin maaltu isin dhagamame. An dubartii haga fedhe fuudhee 20 fuudhee 50 fuudhee 100 fuudhee yoo danda'een bulfadha yoo dadhabe inuma dhiisa malee dhugaa dubbachuudhaaf isaan waan akkanaa kana narra dalaguun baay'ee tokko garaana jabeesse jechuudha. Isinii galee baay'ee tokko garaana jabeesse. Akkami ilmi namaa waan akkana godhatti dalaga namni wajji nyaatee wajji dhugee mee isin maal jettan. Kanaafuu kabajamtoota kiyya baay'ee tokko waan aariif waan hin taane illee haasa'ee amma alhamdulillah yuutuubii irraa fudhadhee jira. Garuu akka isaan na hidhanii akkasitti nama meeqa nabbitanii na tumsiisan anillee harka tana inumarraa baafadha. Garuu guyyaa takka lama akka harreetti irra deemsisee akkasitti tumsisee dhiisa malee akka isaan na miidhan kana isaan hin miidhu. Kun dhiirummaa miti. Dhiirri ilmi dhiiraa tokko jechuudha. Nama tokkoon wal loltee namni sun si mo'atame yookaan ammoo kalaas si dadhabee yoo harka ol si qabate mushi nama saahiba kan keeyyu sun taane diinayyuu akka an beekutu jechuudha. Diinumaa jechuudha hin tuqan. Dhugaa dubbachuudha akka an beekutti. Isaan immoo dhugaa dubbachuudha waan hin taane waa meeqa amma sababa isaanii baay'ee tokko dhukkuu jira jechuudha. Sababa isaanii yeroo san irra harki kee kan mirgaa na dhukkuba. Akkasuma immoo gurri kee tokkollee seeraan naan dhaga'u jechuudha. Kun maa irraa kan ka'e tumaa isaan akkasitti na tuman irraa kan ka'e jechuudha.
isinii galee. Kanaafuu garanumaan namni yuutuubii kana bitatanii illee jiraattan karaa keessaatiin naqunnama gatii rakkasaan gatii xiqqishoodhaan yaani woma isin jettaniin maaf suudii kuma takkaa lama illee hin taane akkasumaan isinii kenne jechuudha. Maaliif dhugaa dubbachuudha waan isaan inumaayyuu osoo danda'ame inuu gurguruu hin taane bilaasha waqfii akkanuma inni jiraame namaa kennuu barbaade garuu miti. Maallaqa yaani guddallee osoo hin taane wama xiqqishoo wayiin warroonni hin fudhattan hin fudhanna warroonni jettan karaa keessatti akkana dubbiftan garanumaan kabajaadhaan isin gaafadha jechuudha. Daraartuu ammoo isiillee waan isii godhu anatu beeka. Anatu beeka jechuudha malee isiillee waan isii godhu yoo waan Mustafaan faayoo bakka ani jirre akkasitti mucoo dubartii jechuudha. Dhiirri silaa osoo dhiirummaa qabaatanii dhiirri tokko anama dhugaa dubbachuudhaaf daraartuma sanuu osoo amma ana bira jiraatte waan safuu waan babbadaa irratti hin dalagu akkasii ani hin dhawun illee jechuudha. Maaliif dhiira akka hiyyaa'u ta'e na dhufee akka godhee itti ofirraa deebisuuf ammoo yoo harkaanis ta'e arrabaanis ta'e waa hundaanis ta'e ofirraa ni deebisa. Garuu dubartii ani dhiiraa dubartii yaani akkam godhee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko na dhagahame jechuudha. Yeroo Sa'idiin ta'e akkasuma ammoo Mustafaa ta'e takka itti wal jijjiiraman itti seenaa mucayyoo akkasitti tuman ani yeroo sanii silkiillee waan harkaan qabneef hin agarre haguma mana hidhaatii ani achuma bahee jechuudha. Akkasitti viidiyoo sana agarsiisne jechuudha. Faayoo mana agarsiisellee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko keessa keeyatu ani baay'ee na miidhame jechuudha. Maaliif akkamitti ilmi dhiiraa tokko sanuu namoonni hiriyoota kiyyaa ka wajji nyaannee wajji dhuynee waa meeqa hojii dabarsine yoo waan akkana kana raawwatan arguu caalaa wani nama arsin jiru jechuudha. Osoo nama hin beekne illee ta'e namni kun nama waan hin beeknee fi waa wal hin beeknee fi akkasuma immoo nama safuu hin beekne nama yaani jettee bira dabruu dandeessa. Garuu nama wajji afaan yaani waa meeqa hojii dabarsinee hanga biyyarraa ka'i yaani mush biyyallee osoo hin taane ati yeroo jalqaba biyyarraa baanurraa waggaa 16 akkas naannoo sanii yeroo isa irraa hanga ammaatti namni waliin jiru yoo waan akkana kana sirra raawwatu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama aarsa jechuudha. An garuu dhiirummaa kiyyaan akkasuma akka itti baheetti illee bahu bahee jira jechuudha achi. Amma akkana bahee illee isin hin jiru akka itti baheetti illee bahu an bahee jira. Alhamdulillah kun nagaa qaba fayyaa qaba waan xiqqoo natti tumanii nama miidhan malee nagaa fayyaa qaba jechuudha. Warroonni baga nagaan baate akkasuma ammoo jettanii karaa garaagaraatiin waa baay'ee naa kaa jirtanillee baay'een keessan baay'ee tokko naaf galatoomaa kabajamaa ulfaadhaa isin jedha. Baay'ee tokko dhugaa dubbachuudhaaf kabaja guddaa isin akka baay'ee tokko na kabajanii akkasuma ammoo na jaalattan hin beeka jechuudha. Ulfaadhaa isin jechuu barbaada jechuudha garanumaanii. Ammoo chaanal kun amma booda naarka jira jechuudha. Kiyya akka kiyyaatti itti fayyadama. Maaliif amalli gantuun akkanuma jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf namni silaa dhiira ta'e osoo gantuu ta'uu baatee baay'ee tokko natti tola. Osoo dubartii taate baay'ee tokko na aarsu. Garuu dhiirrummaan yoo dhiirrummaan ati wajji waa meeqa dabarsite kun si garagalee waan hin taane waan babbadaa waan safuu cabsu waan hin tattaane akkasuma jaartii dubartii irratti raawwatan kana anna usutu manillee waan fedhallee usuu hatta na buruusanii waa meeqa na godhanii turanii hatta waan barbaadan yoo na godhan annatti hin dhagahamu. Maaliif ilma dhiiraati ilmi dhiiraa waa meeqa dabarsuu danda'a rakkoo hin qabu. Garuu anarraa wanni na aarse dubartii bakka ani jirretti os seenanii waan hin taane maqaan hin taane akkasuma immoo waan hin taane jechuuniin sun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko na aarse baay'ee tokko na aarse jechuudha. Isin galee an osoo na ajjeesanii waa takka dantaan qabu na yoo ajjeesan kalaas lubbuun dhiiraa bilii qabaateedha. Akkasuma osoo na ajjeesanii waan irra hin kaanne garuu osoo an lubbuun jiru dubartoota jechuudha bakka isiin jirtu dhaqanii azzabuun akkana gochuun maarree ati waa meeqa ani isaan dubbisuun suni baay'ee tokko natti hin tolle. Garanoo ammoo daraartuun illee waan akkasitti dalagaa turte san haga aniifatti nu guutuu jaman keessa jirrutti wal arguuf teenna. Garuu yoo dhugaa isin dubbadha jechuudha yoo dhugaa isin hime
lubbuun jiraachaa isaanis lubbuun jiraata biyya Yaman kana keessa Yaman keessa jechuudha waliin inuman jiraanne jiraatan jechuudha isin galee yookiin anatu ani Yaman kana isaanii gadhiisa yookaan ammoo isaantu Yaman kana gannaa dhiisa jechuudha yoo akkas ta'an jiraatan yoo akkas hin taane immoo dhugaa dubbachuudhaaf akkanatti wal bira inuman teenne wal bira inuman jiraanne kabiraa ammoo waa'ee caaltuuti isaa wajji taatee diina kee wajji taatee namoota namiidha wajji taatee anaa kana dhugaa dubbachuudhaaf osoo miidhaan baay'ee narra gahaa jiru osoo gartu callistee isaa wajji narra duraa turtee jechuudha garuu waan amma goote kana guyyaa tokko haqqiftaa jechuudha guyyaan haqqiftullee fagoollee miti kaluma kana jechuudha kaluma kanatti akka haqqiftu dhibbaan dhibbatti ni beekaa jechuudha akkasii kabamtoo kiyyaa akkuma dura isiniin jedhe namni yuutuuba kana bitachuullee barbaadan karaa keessaatiin nuqannama yoo barbaachisaa ta'e immoo silkii asirra isin kenna yoo silkiinlee asirra akka tasaa yoo kaamuullee baate maqaa keessaan karaa koomintiitiin akkasuma immoo FB kiyyaan karaa keessaatiin dhuftanii nu dubbisuu hin dandeessin jechuudha gatii rakkasaan gatii xiqqaadhaa isinii gurgurra maaliifi akka dhiirummaa akka dhiiraa tokkotti irraa fudhadhe jechuudha waan isaan irratti dalagaa turan akkasuma ammoo maqaa achirra baanii daraartuun Mustafaan jechuudha wal fuunee akkas taanee maarrii jedhaniiti yuutuuba kanarratti uumantaane waan garagaraa gadhiisaa jiran jechuudha tokkoffaa sababa saniif irraa fuudhe lammaffaa ammoo gurgurachuu fi namoonni bitatan yoo jiraatan karaa keessaatiin akkuma dura isin jedhe nu qunnamuu dandeessanii dubbiilee isin dheeresse hanga xumura sagantaa kennaatti waan nu hordoftanii baay'ee galatoomaa kabajamaa ulfaadhaa isin jenna amma ammoo kanaaf isa idoodha bakka inni jirutti akkasuma ammoo isaallee guyyaa lama sadii qofa na qaba yoo ani irraa fuudhee isaan tana guutuu isii dhiqaa miila kiyyaa bishaan miila kee dhiqadhee isaanii obaasin ana waan akkan beeku jechuudha waan nu hordoftanii baay'ee galatoomaa kabajamaa ulfaadhaa isin jenna hanga YouTube kanarratti viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nutura